Eeggannaa maalii gochuun nurra social media yeroo gargaaramu? Poostii Jawaar Mohaammed al tokko godhu lafa hin geenye. Amma hojii dhabdummaan biyya kana keessatti baay'ee guddaadha. Social meediyaan immoo ofii harka keenyarra jira. Isa kana hojiitti geeddaruu hin danda'ama? Namoonni arrabsoonumaan beekaman jiru biyya kana keessa. Attamii gara keenyatti yeroo finnu miidiyaan amma nu fayyadu irra nu fayyadeera. Uummata Oromoo miliyoona hamma kana wal duukaa raasaatu. Gammee maalirratti ta'eennu? WhatsApp naan echaatuun dhufee iddoo kana. Attam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Caffee Show. Caffee Show'n kun amma isinii jalqabeera. Har'a immoo keessumaan baay'ee jaalladhuuf kabaju Buddisee TV'n fidee dhufe. Buddisee TV'n yoo maqaan isaa gammachiis uummata obboleessa jaallatamaan isinii qabadhee dhufe. Kamii baga nagaan dhufte? Galatoomi Paaster. Akkami? Nagaadha dhala. Jireenyi. Galata Waaqayyo. Waaqayyoof haa galatu. Buddisee TV. Buddisitee laata? Amma danda'u. Amma jarri eeyyamanii. Nama dheebuu baasuudhaaf otoo hin taane dheebuu masaa gochuufi. Hammuma tokko. Hammuma tokko malee namni si'anaa dheebuu hin ba'u. Dheebuu hin ba'u. Quufuun hin danda'amu fakkaata. Hin danda'amu. Yeroo lafa geesse yeroo geessu ammayyuu wantatti barbaaddu jira. Garuu buddisanii kennu. Maalirraa buddisita? Egaa maalirraan hin buddisu? Beekumsa namaarraa, tajaajila namaarraa, jiruuf jireenyarraa, hawaasummaa ta'uu danda'a, dinagdee ta'uu danda'a gara fuulduraatti wantoota baay'eetan karoora qaba. Garuu uummata kootii fi yooma naa buddis jedhamu yookaan naa hammaar jedhu waan haqicee malee waan hundumaa hin dandeessu. Namaar beekumsa keerraa uumma tokko laatta namaaf. Akkas. Malee hunduma isaa fayyadamuu suuratti kan namaatti ammoo kana fayyadamtee deemta. Keessummoota nafeeruu kan koos waan nuti irraa guddifatan jedhanii. Buddisitee laata? Isinii buddisan jedhee jecha buddiseetti immoo nama baay'eetu jaallate. Anuu baay'een jaalladhe. Gaafa nagahuu jechattiin baay'ee makaraa nageesse. Natti tolte baay'ee. Maqaa baasuutti qaxaleedha jechuudhaatti. Dhugaa dubbachuu fi maqaa moggaasuudhaa fi sababa isaan barbaade yookaan immoo ergaa waan sanaan barbaada malee nama moggaasa. Ijoollee kan biraatiif illee maqaa kenneefi beeka. Fakkeenyaaf Qumbii Pictures beektaa? Hin beeku. Qumbii Pictures jechuun mucaa Fiqiroo Hayilee jedhama. Viidiyoowwan muuziqaa afaan Oromoo, faarfannaa afaan Oromoo baay'ee isatu hojjeta. YouTube'n akka kana jedhamu jira namoonni baay'een beeku faarfannaa irratti dhaggeeffatu. Kilippii babbareeda amma Asaffaa irratti Asaffaa Waaqjiraa TV irratti maxxanfamu Egeree irratti maxxanfamu baay'ee isatu hojjeta. Akka carraa haasa'aa deemnaayyuu jechaan barbaadee dhabee naan jedhe. Innaan maaliif qumbiin jettuun jedhe. Akkasumatti si dhufe. Waaw. Maqaan hin gurguramu beektaa garuu. Hin gurguramu. Amma Googilii yoo goote namoonni maqaa rakkatanii dhaqaniitu waanuma hojjechuu barbaaddu. Achirra keessaa maqaa baay'ee diriirsee si fida. Hin bitta garuu. Hin bita. Amma maal jechuudha naan jedhe. Sanaa booddee macaafa qulqulluu irraan jedheen warri sabaa sagalsu yeroo dhufanii maal fidaniif? Qumbii. Qumbii fidanii, warqee fidanii, wanti sun wanta gatii qabu jechuudha. Isa malee qumbii jechuun uummata Karrayyuu keessatti bakka guddaa qaba. Akkasimoo? Hiika guddaa qaba. Uummata Oromoo keessatti wanti sun hiika guddaa qaba. Hiika sanas immoo guyyaa tokko isuma wajjin utuu interviyuu goonu nama tokko gaafannaan baay'ee fooliin isaa addadha jedhe. Baay'ee waan foolii gaarii qabudha jedhe. Qabna jechuudha qumbii sana? Hin jaallate baay'ee jaallate. Achumaan Qumbii Pictures jedhee kaase. Mucaan tokkos dhufee na gaafannaan akkasuma filannoon kennee fi sana keessaa tokko fayyadamee kana fayyadamee ragamina. Gara fuulduraatti gurguruu yaadi kan. Warri Buddisee TV subscribing goone yoo jiraattanii subscribe godha dhaqaatii Buddisee TV jedha ilaala. Caffee Shows subscribe gochuun dagatina maal jettamee waa'ee Caffee Show?
Kaffee shoon dhuguma bagana gaan dhufteen jedha. Namoonni baay'een tajaajilaan beeku, lallabaan beeku malee paastar kaffee tun immoo akkas qophii akkasii hojjetu hin beekani. Bagana gaan dhufteen jedha. Namoonni hojii akka kanaa hojjetan waliin jajjabeessanii badha. Tarii keessumaa na jalaa fudhataa akkas jedha waan hojjetu wajjin wal fakkaataa jechuu danda'a. Galuu waliin fakkaatu. Waliin fakkaatu. Walitti seenuuf. Tariiti kita keetti yookaan immoo biyya jiraatteetti haala jiraattu keessatti namoota ati argattuu fi akkaataa itti wajjin haasoftu hanqa wajjin walitti. Garaa baay'ee. Beekumsi immoo akkuma sila jennee danuudha. Baay'eedha. Hangeenyatti iyyuu hin bu'amne. Kanaaf namni of argachuu poodkaastii sabskiraaybii gootanii dhaggeeffatan bu'aa buufachuu dandeessu. Waan baay'ee irraa argachuu dandeessu. Amma ammaatti saddeetaniitu ta'uu danda'a. Kana booddees immoo wantoota baay'ee hojjeta barsiisa dinqiitu achirra jira. Kanaaf sabskiraaybii godhaa mallattoo bilbilaa ishee achi jala jirtutti bu'aa. Sana booddee immoo hiriyoota keessaniif yoo fedha keessan ta'e ergaa kana jaalladheera jedhaatii qoodaa fi yookaan sheer godhaa. Comment section irra galaatii immoo yaada barreessaa fi wanta isin jettanii jabaadhuu kana nuu godhii yookaan immoo kana biratti fooyyessi kana dogoggorteetta sati kana jette kun sirrii miti yaadi keessan baay'ee nama jajjabeessa. Kallattii beektanii yoo ergaa isaanii barreessanii kana caalaa wanti kan biraan jiru. Kana caalaa maal jedhu? Kanuma galatoomii gammee wanti adda godhu buddisee irratti immoo cuukkoo fi qorii nama nyaachifta. Baay'een jaalladhenis addummaa addaatiin dhufte jechuudha. Mee isa namoonni barbaadan yoo bitataniif itti yeroo tokko waan baay'ee miti waama qabdu yookaan immoo waama dandeessu tokko vaalii waalii goota. Sana booddee namni waan haaraadha jedha. Malee amma namoota baay'eetu poodkaastii hojjetan wantoota baay'ee hojjetan. Namoonni yeroo na bira dhufanii yookaan dadhabanii dhufu yookaan yoo baasee dubbattee sitti mudaa baatee namni beelee dhufe ta'a. Kanaaf ana bira maaltu jira leensii cuukkootu jira. Leensii cuukkoon immoo akka carraa ta'e kanaadha warraa kooti. Minyaa baay'ee. Qorii bareedaa sanaa yeroo hundumaa keessummoota wajjin yeroo dubbattuuf dura keetti. Qopheessitee mana jira sababa ta'ee fi isa sana fideetan dhufa namoonni dhandhamanii numa jaallatu. Tarii daawwattoonni of argachuu poodkaastii yoo barbaadan immoo bilbilanii biyya bakkeettis haa ta'u biyya keessas haa ta'u eessayyuu haa ta'u iddoo hundumaatti ergitu. Erguu fi dandeenya. Waaw. Erguu fi dandeenya. Wanti guddaan maayinni gatiitti hojjennuuf naannoo kanatti gurgurru sana ittiin daballu garuu akkuma fageenya lafa jiruutti namni kan delivery isaa yoo itti dabalee kaffalee hin erginaafi. Kan barbaadu. Baay'ee namatti tola. Lammaffaa immoo akkan jajjabeessitan jabaadhaa akka jettan diinagdeedhaan malee callumadhanii jiraachuu hin danda'amu biyya kana keessa hojjechuu barbaada. Yes. Hojjennee hojii maal akka ta'es namoota agarsiisa. Akkas. Leensii cuukkoo gaa orderii godhachuu hin irraanfatina. Gammeen maal hojjeta? Gammeen egaa hojii isaatti tariitii namoonni nan beekne jiru yoo ta'e isaanitti nan himaa namoonni baay'een immoo yeroo dheeraadhaa fi ani miidiyaa irraa fagaadhee hin beeku. Gara litireecharii barreeffamaa gara hojii ergan baradhee booddee immoo hojii televizyiinii viidiyoo wantootuma akka kana amma keessa jirru kana keessaa fagaadhee hin beeku. Isa barattee? Isan baradhee barumsa fiilm inde miidiyaa jedhamuun baradhee. Barumsi sun immoo hojii ogeessummaa kan piroodakshinii guutummaa qaba. Piroodakshinii jechuun akkamitti waraabdaa, kalarii kamii waraabdaa, kaameraan tokko tokkoon isaa gosa akkamiiti, sagalee akkamii barbaadaa, ibsaa akkamii barbaadaa, dugda dubee akkamii barbaadaa, qulqullina akkamii barbaadaa. Afaan miidiyaatiin maal jedhama pre-production jira, on-production jira, post-production jira. Isa kana hundumaa kontentii akkamii irratti hojjetaa, namni akkamitti hojjetaa. Kana jechuun televizyiinii lamarra hojjedheera ammaatti. Televizyiinii afuuraa biyya kana keessa jiru irratti hojjedheera. Ammas immoo akka qopheessaa sagantaa ta'ee YouTube mataa kooraan ala DSTV wajjin hojjedha. Hojjechaa jirta sana. DSTV wajjin. DSTV jechuun immoo miidiyaa intarnaashinaali beekamudha. Egaa hojiin koo kanumadha. Ati tariitii Buddusee TV irratti na agarte malee realitii show kan namootuma hundumaaf keessatti qabatu. Sagantaa oolmaa koo jedhamu DSTV irraa qaba. Tariitii biyya kana keessatti uummata Oromoo keessatti kallattii kamiiniyyuu namoota beekamtii qaban. Namoota beekamtii
jechuun hojii aartiitiin ta'uu danda'a, daldalaan ta'uu danda'a, dhimma biraatiin ta'uu danda'a. Garuu namoota dhiibbaa fiduu danda'an wajjin eessa oolu jarri kun akkamitti jiraatu jarri kun isa miidiyaa irratti beeknuun ala jireenyi isaanii maal fakkaata? Yeroo isaan eeyyamamoota dhagna isaanii wajjin guyyaa tokko dabarsineetu uummata keenyatti agarsiisa. Waaw. Fiilmi industiriin Oromoodhaa ganaa hojii barbaada. Baay'ee. Ati immoo isa barattee itti jechuudha. Gara sana irratti waan fiddaa gara fuulduraatti. Dhugaa dubbachuudhaaf ani gara sanatti galuudhaaf yeroo waa beektu sodaataa taata. Beekumsi dhuguma sodaa baay'isa. Beekaa gaafa taatu jechuun an beekaa dhufe jechuu koomiti. Waama xinnoo ishee biliqii wayii yeroo bartu akka sakaaniitti itti ilaaltee ittiin galtu. Jajabeessan taatu. Namni yaada naa kennu jira kuni kanaa suni kanaa wantoota baay'ee teessee diigdee jaarta. Sammuun kee dafee gara sanaatti hin galu. Yoo Waaqayyo jedhe hin beeku gara fuulduraatti. Karoora koo keessa hin jiraata. Fiilmii afaan Oromoo hojjechuun keessumaa gara hafuuraatiin immoo ta'u hojjetame nan barbaada. Garuu dhugaadhaa iskiriiptii barreessuu irraa kaasee mata duree filachuu irraa kaasee sana booddee immoo taatoowwan wajjin hojjettu barbaadu irraa kaasee iddoo itti hojjettu barbaadu irraa kaasee hojichi hojii guddaadha. Waraabbii piroodakshinii isaa akkamii, muuziqaan isaa akkam ta'a, kalariin isaa akkam ta'a, gulaaltonni isaa eenyu wantoota jedhan kana caala hawaasi kun immoo hammam fudhataa, hammam qophaa'aadha jettee gaafa yaaddu innis mata duree kan biraadha. Achi as deebitee immoo diinagdeen isaa eessaa dhufaa, bajata eessaan fidaa. Tun jireenya keenya guyyaa guyyaa mo'achuudhaaf fiigaa jirra gatii ta'ee fi utuu bajati jiraatee namni si wajjin hojjedha kana jedhee dhufe eessee diilii gootee wajjiniin hojjetta. Namichis galee fi beekee yoo ta'e. Isaan alatti immoo rakkoo guddaan jiru maanni sadarkaati hubattetti sadarkaati beektutti hojiidha jedhee kun ogummaa kooti jedhee namni si wajjin hojjetu jiraachuu jira. Dhiyeenya kana hiriyaan koo tokko fiilmii amma yeroo dhiyootti bahu qaba. Dadhabbiin dadhabee gatiin ni baasee abdii kutannaan inni keessa turetti dhiyaanyaan hin beeka. Tun maqaa isaa sii dhahee beekta. Abdii fiitee. Abdii fiitee beekaa. Abdii fiitee daawwattoonni keenyas beeku fiilmii bareedaa tokko fudhatee dhufaa jira. Fiilmii baay'ee dinqii tokko fudhatee dhufaa jira. Wal'aansoo baay'ee arge yeroo wajjin dubbannetti. Wal'aansonni arge sun immoo kallattii adda addaatiin karaa taatoowwanii ta'uu danda'a, lookeeshinii ta'uu danda'a, namoota wajjin hojjetu. Industiriin fiilmii hin dubbatamu malee manuma barumsaa fiilmii afaan Oromoo biyya kana keessatti jira garuu uummata keenya keessa hammamtu barate, hammamtu jireenya sana irratti hojjeta, gara sanaatiin dhufee hammamtu itti fayyadamaa jiran mata duree kan barate. Industiriin sun garuu waa'ee industirii guddaadha. Ammachuun amma Ameerikaa wantoota guddisan keessaa waan tokko waan lama duwwaa miti amma kan guddisese garuu wantoota guddisan keessaa qooda guddaa qaba fiilmiin sun. Waan amma uummati bira hin gahin, waan uummati hin argin, waan hin qaqqabatin fagootti arganii yeroo isaan naqanii hojjetanii waggaa 4, waggaa 5, waggaa 10, waggaa 20 booddee wantichi lafarra deemee argita. Isa duwwaa ta'uu hin taane gituma akkamitti akka jirtu eenyu akka taate kan ittiin agarsiiftu fiilmiidha. Na immoo baay'ee jaallatan. Uummanni Oromoo eenyudha? Waldaan kiristaanaa maal fakkaatti? Amanaan Kiristoos maal fakkaata? Siigalee ramti sabni Oromoo jedhamu kun akkamitti jiraata? Aadaa akkamii qaba? Utuu hojjetamee sabtaayitiliidhaan ta'uu danda'a, biraatti hiikamee ta'uu danda'a, baay'ee ilaala. Biyya kana keessatti namoonni fiilmii Hindii jennaan bakka lubbuun qabanidha. Isa kan isaan ilaalan irra oolan. Garuu afaan isaan beekanii ilaalanii galgalaaf. Fiilmiin biyya Turkii amma baay'ee jaallata. Isuma hiikanii miidiyaan banamee sabii biyya kana afaan banee ta'a ilaala. Kanaaf yeroo tokko hangeenya guddisuu irratti hin hojjetamne jechuudha. Hin hojjetamne lammaffaa immoo warri adiin kun baay'ee nutti fayyadaman. Hojii manaa nuu kennu yeroo hundumaa. Waa'ee miidiyaa haasaa jirra gatii ta'ee fi hiikaa saddeeta yaadaatti dhufna. Hojii manaa nuu kennu yeroo hundumaa. Hangeenya lafa keenya kan isaanii oolu. Hangeenya lafa keenya kan isaanii oolu. Kan isaanii duukaa fiidha. Amma gaa nama miidiyaatatti isa barattee isa hojjetaa jirta. Miidiyaan humna guddaa qaba. Mootummaa arfaffaadhaa jedhamee yaadama.
biyya hundumaa irratti dhiibbaa gurguddaa kan fide miidiyaadhuma. Attamii gara keenyatti yeroo finnu miidiyaan amma nu fayyaduun irra nu fayyadeera. Dhugaa dubbachuudhaaf qixa siyaasaatiin uummata keenya baay'ee dammaqseera. Miidiyaan qixa siyaasaatiin baay'ee of barsiiseera. Amma uummata keenya bira fudhattee qixa siyaasaatiin deegee lafa siiqaa abaluu akkas jedhee abaluu akkas jedhee kun akkas jechaa jira kun akkas jedhee. Sababiin isaa irra caalaa yeroo uummanni keenya bilbila harkaas haa ta'u, televizyiiniis haa ta'u, gara yuutuubiis haa ta'u, gara biraa kallattii gara biraatiin yeroo itti dammaqne sana fayyadamutti kaanitti siyaasa biyya keenyaatu ol ka'e. Falmii qeerrootu ture. Kanaaf keessattuu karaa feesbuukii uummanni keenya baay'ee fayyadama. Baay'ee jechuudha. Odeeffannoo hedduu achiin argachaa ture, achiin fayyadamaa ture sababa ta'eef odeeffannoon siyaasaa hanga mootummaa geeddaruutti kan geessise miidiyaa sanadha. Miidiyaadhuma tokkotu qixa tokko isa biraatti addunyaa guutummaa Oromoo ture wal agarsiisaa ture. Eenyu jechuudha. Yaadadhaan hundumtuu kan beeku maqaa isaa dhabuudharra jiraate poostii Jawaar Mahammad al tokko godhu lafa hin geenye. Ergaadha bakka. Uummata Oromoo miliyoona hamma kana wal duukaa raasaa ture. Suni kana maaliifan kaasa gita sanaatti sana booddee wanta itti fayyadamne hin qabu. Akka sanaatti. Wal duukaa wanta hordofaa jirru hin qabu. Amma fakkeenyaaf yeroo har'aa kana Jawaar guyyaa guyyaatti barreessu. Ji'attuu hin argitu. Garuu ishee dhumanni ayyaana eeggatee dhufee waa jedhu. Taatee wayii tokko yaadee dhufee waa jedhu komentii isaas laayikii isaas yoo irratti harrayyuu hin miileensa. Kallattii kan biraatiin uummata kana biratti inni sun siyaasa. Kallattii kan biraatiin uummata kana biratti akka kanatti namni hojjete jira badamatti fakkaatu. Miidiyaalee afaan Oromoo dhuunfaa jiran namni ni ilaala gartuu wayii tani. Namoonni murtaa'aa wayii. YouTube eenyutu har'a ariifatanii hordofama. Tarii gartuu wayii namoota wayii. Hamma itti fayyadamuu qabnu hamma uummata keenyaaf hojjechuu qabnu itti hojjennu. Amma carraan yeroo dhufu amma carraa guddaa dhufe karaa teekinooloojii amma nu keessa jiru karaa miidiyaadhaa. Miidiyaan informationii yeroo ilaaltu carraa guddaa dhufe carraa duukaa immoo itti gaafatamummaa guddaa dhufa. Eeggannaa maalii gochuun nurra sooshaal miidiyaa yeroo gargaaramu? Eeggannaan yeroo eessa yudhattu biyya eessaa yudhattu of eeggatta. Biyya haaraa gaafata. Nama haaraa gaafa argitu ati akka argite wajjin haasoftu. Amma na wajjin wal kabajnaa wal beeknaa akka argine walitti qoosna. Mata dureen nuyi irratti haasofnu iyyuu murtaa'aadha. Dubbiin nuyi haasofnu iyyuu murtaa'aadha. Marsaalee hawaasaa jechuun akka kana. Abbaa sana hin beektu ati. Ergaa inni sitti arge hin beektu. Eenyudha namichi? Namichi barreesse sun eegu. Namichi viidiyoo kaa'e sun eegu. Maal barbaade maal yaadee kaa'e? Isa duubee inni jira. Isa duwwaatas ba'e namoonni namicha sana duuba haasa'an maaltu jira? Teegalee dhabdee. Nama saddanaa qaamaan arginu of eeggannaarraa. Gartuu addana jiru tokko akkasii of eegganna. Yeroo inni karaa marsaalee hawaasaa dhufu garuu namni dura yaada kennuuf namni dura ariifatee wanta sanatti galuudha. Kun dogoggora guddaadha. Utuu qaamaan nama sana agarre akka sana hin taanu. Hin taane akka sana maal jechuu barbaadeetiin manni dhaabannee yaadna. Marsaalee hawaasaa jechuun akka kana. Of eeggannoo jechuun akka kana. Amma laayikii gochuun salphaa fakkaata. Salphaa fakkaata. Sheerii gochuun salphaa fakkaata. Sheerii gochuun salphaa fakkaata. Akka amma jennu kana sabiskiraayibii gochuun salphaa fakkaata. Sammuun keenya kun yeroo hundumaa maaliif dhimma fudhata? Dhimma fudhata. Takkaa carraa bannee fi karaa laannee fi irra taana namichi immoo maal godha? Hinuma eegga. Namni na deeggariira, namni yaada naa kenneera ittuma fufa. Kanaafi an amma
laayikii kan hin godhu baay'ee murtaa'aadha. Sabiskiraayib gochuudhaa fi galeen ilaalan namichi sun yoo dadhe hojiiwwan hojjetee tokko tokko ni ilaala. Viidiyoon kun itti fufee yoo dhufe na gargaara. Na gargaara. Hojii namicha kanaa akkamitti deeggaruu qaba. Amma yeroo mana kana dhufe callu malee inni feenteenye. Miti akka ijogummaa kootti kun akkasidha jedha. Itoo akkas gootan hin jenne. Jetteetti. Hin fayyada sababati. Utuun wanta biraa gootan argis bilbila keessan barbaadeetanii nan bilbila. Hamma sanaatti iyyuu nan deema. Hiriyoota koo ani fakkeenyaatti wajjin hojjetu jira. Bilbilaa wajjin hojjetu jira. Viidiyoo koolii goonee kun akkasidha ogummaadhaan hin fayyada sababati. Isa kana garuu namni utaalee laayikii godha. Utaalee sabiskiraayib godha. Utaalee sheer godha. Koomentii barreessa. Sana jechuun tokkoon isa ta'u karaa bira yaada sana wajjin maal ta'eera? Walii galeera. Yaadi sun immoo wanta miidhudha. Akkuma nama dhuunfaan bira dhufu kana nyaata bamana nyaataa hodhan hin bilanna. Waan nyaachuun irra. Maaltu jira inni? Dooktariin kana nyaatiin jennaan hin nyaannu. Mitiire? Dooktariin keenya immoo tarii itiksii nuun keessatti guddanne ta'uu danda'a. Itiksii jireenyaa nuun keessatti guddanne ta'uu danda'a. Maatii keenya ta'uu danda'a. Amantaan nu hordofnu ta'uu danda'a. Kanaaf dhumni saddanaatii fayyaa keenya sammuu keenya jireenya keenya eeggachuu qabna gatii ta'eef abbaa margee duukaan dhangalaa. Namoonni hojjetan sun akkama jenneen yookaan farankaa barbaadaniitu yookaan ergaa wayii qabu yookaan immoo maalumaaf akka hojjetan hin beekanii namatti hojjetaa jiraaf hojjetu rakkina baay'ee qaba. Kanaaf of eeggachuun akkuma fayyaa keenyaaf kalee koo inni qaroo koo inni onnee koo inni jedhamti harka koo mirgaa harka koo bitaa inni ija koo inni of eeggadhu waan ilaallu waan keessa keenyatti gashinuufis sooshaal miidiyaa irraa of eeggachuun dirqama. Safuu iddoo tokko tokkotti safuunis waan hafaa yeroo fakkaata miidiyaa irratti arrabsoon baay'een hin dhufa. Namni immoo arrabsoo baay'ee dhaggeeffatamaa fakkaate. Dhugaa dubbachuudhaafi arrabsoo yooti waa amma ani hojiiwwan baay'ee hojjedhe beeka. Namoota baay'ee wajjinis hojjedhe beeka. Namoonni tokko tokko xiyyeeffannoo barbaacha beekaa itti bu'uudhaqanii. Jedhamti dogoggora. Uummanni beeku beekaa dogoggora. Akka namni isaa. Abaluu akkasii jiraa jedhu tokko immoo. Ta'i jedhaniitti yaadaniitu godha. Kun immoo maal fidaa? Jara kana akka namni faarsu. Akka sana booddee namni kan biraan isaan tufu yaadan. Safuu uummataa akka cabsan hin beeku. By the way, akkamatti yeroo waan adda tokko fiddu hin dhaga'amta. Namni waan sana keessa deddeebi'ee yaada. Yeroo waan sana keessa deddeebitee yaaddu kaansheesii taate yaaddee gara saaf kaanshees maayindii keetii dhaqa. Kaanshees maayindii bira amma deddeebi'ee geenya nama piroogiraamiitti taata. Amma Tiraampiin fudhadhu. Seenaa Ameerikaa keessatti nama akkas aroogaantiin akkasiin jiru baay'ee jechuun warra public figurii ta'anii dhufanii haasa'anii sadarkaa pirezidaantii ta'utti ga'anii namoota ulfinaan haasa'an haasaa filtee haasoftu eeggannaa gootu nama akkasiiti. Inni garuu akkuma jirutti hunduma see lafatti gannaqee caccabsee dhufee amantii ta'e filamee yaabbate amma dorgomaa jira. Maal godhe kun sammuu namaa keessa galee dhaqee tun jaallatiin namni baay'een dhaqee file. Tun jaallatiin maaliif piroogiraamii itti ta'an. Inni deddeebi'aadha yeroo deddeebi'ee dhufu wantichi. Sabumti amma yeroo irra deddeebi'amu maal ta'a? Dhugaa fakkaata. Sobadhaan. Miidiyaan kanaaf keessa deddeebi'anii hojjetu baay'ee. Sobadhaan ilaa. Wanta nuun haasofnu kuni bakka waa sobaa jirra yoo ta'e amma deddeebi'anii waa sobne maal ta'a? Dhugaa fakkaata. Bakka dhugaa fakkaata akka kana. Namoonni arrabsoodhumaan beekaman jiru biyya kana keessa. Maal callume taa'ee nama. Numa arrabsuudhaanii hojii koo jedhanii ati eenyu kanaati jedhanii namarraa quncisuudhaan namoonni beekaman jiru. Namoonni immoo laayikii godhuu fi sabiskiraayibii godhuu fi dhaggeeffatuu fi sheerii godhu. Garuu akka kiristiyaana tokkotti nuun immoo ergami keenya kana miti. Kana miti bakka. Abbaan barbaadu akkasiin jedha yeroo tokko ijoolleen. Namoonni ana caalaa kabaja qaban. Ani nama gaariidha. Inni tokko qulqullummaa koo eeggateen jiraadha.
ani nama nagaadha, ani nama gaariidha, ani nama maaludha. Nama sana caalaa namni dinqiin jira. Of course, yeah. Nama addanan jiraa jedhamee hin beekamu. Yeah. Ma biyya kana keessa gochi kachachalaa yookaan musliimaan baay'eedha. Eessa iyyuu dhaquu si sodaachisa. Hojii tokko hojjechuudhaaf akkas godhi qabeedha. Nama hojii qajeelaa si hojjechuu qabu takkasidha. Namoonni akkasii akkuma baay'atan namoonni nagaan sirriitti si keessumsiisan danuutu immoo jira. Nama baay'eetu jira. Kanaaf namni nama arrabsu waan dhaga'amu waan itti fakkaatu jira. Namoonni hojii garma amma nama viidiyoo kana namni 50 yoo ilaale namni 5 yoo ilaale gaadha dhugaa dubbachuudha. Maalti godhamu? Namoota 5 irratti waan hojii gaarii hojjetamee maal goona kan bira? Yeroo nama badaa nama social medias miti ani nama goona qee dabarsaa wantoota baay'ee murtaadha wanti naqee ilaalu. Garuu yeroon ilaalu social media akkinu itti gargaaramaa jirru waan namni nuun jedhe waan miidhamne irraati kan nu haasa'arru baay'inaan. Isa namni siin jedhe caalaa isa sofiin jettu akkanaan jedhe yoo amma sabni tokko amma sabni akka inni wanti inni Oromoon jedhu beekna miti akkas nuun jedhani isaan si'a tokko nuun jedhe sokkan nu garuu si'a kuma tokkoof hin jenna. Of deebiin ani isarra utuu waan taane waan eenyummaa keessa sirrii waan ta'ummoo barbaadu. Amma Oromoon jaalala qabaa, Oromoon tokkummaa qabaa, Oromoon nagaa qabaa, Oromoon hammataadhaa, beekaadha jennee amma waan gaggaarii qabnu. Amma sandumaa dhiifnee balleessinee noo tokkummaan qabnu, nagaan qabnu, negatiivii maduwwaadha wanti nu haasofnu baay'inaan social media irra. Hunduma isaati akkas jechuu koo miti. Garuu isa tamittiin ilaaltati kun dhiibbaan nurratti fidu gadheen ta'u maaliifi waan sirrii qabnuu fi waan ta'ummoo barbaadu. Yeroo goonu ammas laa karaatti wal deebifna sii galee. Qajeelfamni barnootaa jedhamti. Barnoota yerootti kutaa tokko, kutaa lama, kutaa sadii barattee fi yeroo an barattee siistamiin barnootaa jiru tokko miti. Biyya kana keessatti yeroo daa'imatti barnootni abdeetii ta'u. Geeddarama siistamiin barnootaa. Amma ijoollee biyya kana keessa afaan Amaariffaatiin 90 jedhanii peejiin tokko jira. Amma atumtuu yaadattama bara akka lakkoofsa biyya Itoophiyaatti bara 1990 amma 2000tti wantoota turan yaadadhume. Baay'ee yaadatama. Wanti bara sana keessa ture, barumsi yeroo sana keessa ture, dhaloonni yeroo sana keessa ture wal fakkaata. Addunyaa kamirrayyuu taa'ee wal hubata. Yoo ana danaa seenni sun maal akka jechuu barbaade beeka. Waliigala. Badaa wallaan sun. Akkaataa nuti itti guddanne, ganda nu keessatti guddanne, waldaa nu keessatti guddanne yookaan immoo amantaa nu keessatti guddanne garagaradha. Waliin fakkaata. Kanaaf wal simachuu hin dandeenyu. Afaan tokko dubbanna malee wanta nu qabna walitti qabna jennu yartuu ta'a. Yartuu ta'a jechuun atamma tasgabbooftee mana dhaggeeffattee naa deebistanis akkuma kana. Maal jechuu barbaade gurbaan kun immoo warra eessaati jedha namni. Hin beekama namni ariifatee haasa'u yookaan immoo namni deebii kennuuf ariifatu. Kana jechuun maa inni wanta wal fakkaataa afaan duwwaa qabaachuu hin qabu. Aadaa wal fakkaataa qabnaa. Nu saba tokkodhaa, nu saba guddaadhaa, nu amantiidhaan tokkodhaa. Maaludha gaafa jennu wantoota nuume dhaabuu godhannu yookaan safuu godhannu ittiin buunee wal fakkaataan jira jechuudha. Jedhamti nama fakkeenyaaf utuun kofiyyaa akkas dalga kaa'adhee dhufeeti gartuu murtaa'e biratti normaalidha. Jedhamni akka cancala wayyaa sirra naqadhee yuunadaa siin jecha sittaaseeti gartuu murtaa'e biratti fudhatama. Gartuu murtaa'e jechuun jira bakka gartuu wayii tokko. WhatsApp man jechaatuun dhufee iddoo qaba. Ameerikaa keessa dargaggeessi jiru tokko akkasti yoo haasa'e naannoonni oolu yookaan immoo warra inni dhaqee gidduu jiraachuutti keessuun akkas godhu sababa ta'eef isaanii hojii walii galuudhaaf sana gochuu danda'a. Gaafa achi as deebi'oo akkamii gurbaa jirtaa nagumaa warra jedhu gidduutti immoo guddate. Kanaaf isa kana immoo maal godha dhufee addanatti immoo tasgabbeeffata. Waan alaa arginutu dhufee nurratti maal godha
kan keenya akka inni balleessu dhiibbaa godha. Kan ormaa fudhanna akka buluun ta'a jenna. Sanatu fakkaachuudhaaf nu rakkisa. Jedhamtee fakkaachuudhaaf. Kanaafiti yeroo namni tokko jecha wayii jedhee nu arrabsu yookaan immoo wanta tokko wanta nutti bu'u tokko godhu akkasnaan jettee yaadde maal siin jette akkasnaan jette tokkos dhufe dhugaadhaa akkasin jedhama akkamitti akkasnaan jedha jechuudha sanarra deddeebi'a. Kana jechuun mammaaksuu qaba jechuudha malee. Gowwaal tokko arrabsi inni yeroo meeqa of arrabsamu waan maal jedhamtee irra deddeebi'e. Kallattii kamiin yoo ta'u marsaalee hawaasaa irratti arrabsoon yeroo dhufu yaadii yeroo dhufu ani deebii kennuudhaaf maaltu na ariifachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf yeroo dheeraa booddee eengaddan tiktaak akkaawuntii banadhe. Dhuguma qarshii qaba tiktaakiin beeksisa baay'eetu hojjetama namni baay'een itti fayyadama. Wal miidiyaarran hojjedha. Maaliif ana jira taa'ee odeessu? Yeroo tokko waan naasoftu qabaachuu qabda. Nama meeqatu dhaggeeffata biyya kana keessa tiktaakii eenyufaatu dhaggeeffata eenyufaatu itti fayyadama. Baruutu nara jira. Amma yuutuubiidhaan maalan dhufe yeroo hojjeta akkas. Yeroo sanatti fayyadamu nara jira. Feesbuukii koo bira yoo dhufte hiriyoonni nuti koo michoonni nuti kooyyuu isuma feesbuukiin namaa eeyyamu 5,000 sana eeyyamu gootan. Maaliif filadhee michoon fadha sababa ta'eef. Nuumaa dhufe hundumaa konfiirm nagaafachuma namaa namni tokko dhugaa malsiisu tokko si barreessa maali abbaan ebaluudhaa hiriyummaa kee barbaadee naa deebiseedha galtee ilaalteetu abaluudhaa kun okee beeka hiriyummaa isaa deebistaaf nuuno hin dhufee fooloowarsii maguurra biyya Itoophiyaa kana keessatti immoo feesbuukiin birrii hin taane ammanuma qabaadha malee farankaan tarii namoonni fooloowarsii baay'ee qaban hojii koontent kireetarii ta'anii miidiyaa irratti hojjetanii beeksisa naa maxxansii yoo jetteen si kaffalchiisanii si maxxansu dhuunfaadhaan iyyuu horiittiin geeddaru. Kanaaf of eeggannoon jedhamti kan koo kanaa malee kan miti itti adda baafachuun dirqama. Amma hojii dhabdummaan biyya kana keessatti baay'ee guddaadha. Egaa hundumni keenya biyya isa kana amma immoo sooshaal miidiyaan immoo ofii harka keenyarra jira. Intarneetii baannee deemna. Addunyaa baannee deemna jechuudha. Bilbila xinnoo harka keenya keessa jirtu keessatti. Kuni waggoota meeqan dura sadarkaa pirezidaantotaa duwwaa harka ture. Namoota murtaa'an. Namoota murtaa'an duwwaa harka ture. Amma garuu amma hunduma keenya jedhamutti nama baay'ee harka jira. Isa kana hojiitti geeddaruu hin danda'amaa? Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee danda'ama. Baay'ee danda'ama. Nutu jedhamti anuma dabalatee dafnee nariifannee waan tokkotti hin madaqnu akkuma namasiin jedhee sodaa qaba. Maal akkamidha kuni akkasidha kuni akkamidha kuni akkasidha kuni. Amma wanti hundumtuu intarneetiidhaan ta'eera. Wanti baay'eensa amma gara kutaa biyya Itoophiyaa kana keessatti adda addaatti beeksisi tokko yoo ba'e dookumentii fuudhuudhaa fi namoota hiriirsu. Hiriiruma sanaaf namni gatii baasee taqeetachitti waltumaa olas gaddisiisa. Namni barbaadamu nama tokko kan nama lama. Kan hojii dhabee taa'u danuudha. Iddoo tokkotti immoo biyya kana keessatti nama sadarkaa kana beekumsa kana qabu barbaannaa hin maxxansu. Imeelii kanaan yookaan teelegiraamii lakkoofsa kanaan nu ergaa. Namni CV isaa erga. Kanaa sanaan hin jiru. Yerichi baay'ee ariifate. Dubbiin tokko hin barbaachisu. An dookumentii maalan qaba maalan baradhe muuxannoo maalan qaba. Poortifooliyoo waan jedhamu beektamu. Poortifooliyoo isaa hojjetee namni tokko kaa'eenna gaadha bakka. Amma yerichi kanarra ga'eera. Hojiin akkamitti dorgomama amma? Ana afaan maaliin danda'a? Maaliin dorgomuu danda'a? Afaaniin hin dandeenye sana immoo akkamittaan guddifadha. Yeroo hundumaa nuni mala turetti fayyadamu. Erga namni baay'een fayyadamee keessaa xuuxee gate yookaan immoo itti fayyadamee booddee dhufna. Achi booddee ana baluun gatiin ta'eef carraan naan laatamne isaan akkasitti wal filanii maaloo godhanii
sana keessa galla. Kanaaf bilbila nuun baannee jirru namni baay'een bilbila gaarii baata. Garuu kan inni baatu viidiyoo ittiin ilaalu, suura ittiin ka'u, bilbila ittiin haasa'u sana duwwaa. Amman iimeelii dhaqee kompiitara baneen ilaalu. Bilbila makeera jira. Bilbila koorra jira. Wantoota baay'een isaanii maalirra jiru? Amma hiriyaa koo tokko sitti beeku namoonni baay'ee. Muuziqeessaa Ermiyaas Sanbatoo jedhamu beektaa? Beeku. Muuziqeessaa Ermiyaas Sanbatoo namoonni dhiyeenya kanaa Sozo Acoustic Band muuziqaa jedhamu Spotify irratti gadhiisee jira. Spotify garuu hin fayyadamta. Spotify irra mee faarfannaa afaan Oromoo beekaru jira? Muraasa yookaan xinnoodha baay'ee. Hin jiru. Spotify garuu eessa dhaqxee fayyadamaa jirtu? Everywhere. Siistamiidha. Eessa yoo dhaqxee jira? Muuziqaa bareedaa afaan afurii hojjete. Afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Anyuwaa fi afaan Walaayittaatiin hojjete. Waaw. Faarfannaa kwaayiriidha. Ati yoo dhattee cheekii gochuu dandeessa. Baay'ee bareeda. Inni Spotify'n isa yoo sadii godhanii dur namoonni iTunes beeku. Biyyuma alaa ta'eeyyuu. Mitiire inni filannoowwan jiru hundumaarra kaa'e. Warra biyya kanaafuu amma CD maaltu bita? Afeerannoo. Namni CD bitu hin jiru. Flaashiidhaan namni koppii godhee dhaggeeffatu yoo amma yaraa. Afeerannoo olmosta feera. Hafaa jiru. Kanaaf amma bilbila keerra instrumentii mana keessaa qabu. Jiippaasii haa ta'u maal bluetoothidhaan connect gootee yookaan immoo earpodii keerratti connect gooteetu dhaggeeffachaa deemta. Kun immoo dhufee harka keerra galeera. Amma Ameerikaa keessaatiin handale dhaggeeffataniitu group call godhan. Group call jechuun namoota faarfannaa sana dhaggeeffatan danuutu irra galee isaaf bilbilan. Akkamittiin hojjette? Kan hundumaa gochuun kee. Adaran wajjin jiraatan mucaan kun. Hin adeema Ameerikaa. Garuu namoota Ameerikaa jiran sheek godhe. Spotify irra galtee dhaggeeffachuuf immoo kaffaltan ture. Hankee godhattee hambifachuuf. Akka ta'e dhaggeeffattuuf yoonni si eeyyame sana immoo kaffaltee. Addana taa'ee eessatti hojjetaa jira? Iddoo hundumaatti. Iddoo hundumaatti. Warra biyya kanaaf waan jedheen Telegram buutsiidhaan akkaataa biyya kana keessatti itti fayyadamuu danda'anii kaffaluu danda'an e-baankii irra kaa'eetu achiin kaffaltee fayyadamuu dandeessa. Addunyaan amma tokko taateetti jechuu dandeenya. Isa kanan siin jedhe gara sanaatti dhufeera. Amma asii baanee achi dhaquurra ishee nu bira dhufteetti. Addunyaan nu bira dhufteetti. Warri Ingilizii dur yeroo garbummaa kana jalqabanii amma durii amma gurraacha Ameerikaa jedhamti biyyanni jiru bitanii geessanii achi. No kana gochuun nurra hin jiru jettee warri Ingilizii mootummaa see afaan see biyya itti gadhiifte. So Ingiliziin xinnoon sun biyya hundumaa guutte jechuudha. Guutummaa addunyaa irratti afaan ittiin walii galamu afaan isaanii. Hamma aduun Ingiliziitti hin dhiitu jedhamutti. Akkas jedhamutti. Maaliif yoo achi dhiyee achi jira isheen iddoo hundumaa jirti jechuudha. Amma addunyaan dhufee harka keenya keessa waan galeefi asii kaanee iddoo sana dhaquun nurra hin jiru. Hojiin nuyi amma beennu immoo amma dhume miti amma siidiin afeeraa inni. Hojiin nu har'a beennu waggaa 10 har'aa hin jiru. Geddaramaa akka jirutti. Amma Upwork wanti jedhamu jira, Fiverr wanti jedhamu jira, Shopify wanti jedhamu jira. Isaan kun mana kee teessee afaan Ingilizii beekteena riilii dubbachuudhaan yoo baatte dubbistee hubachuu dandeesseenna. Ati dubbistee hubachuu dandeessee Google Translator hin jiru. Sii kan immoo. Google Translator. Waan dinqii fidee immoo. Maaliifini afaan Oromootti barreeffama kee shaa godhe kana jechuudha lafa sii ka'a. Jiramti? Ogummaa kee qabaattee naanati as teessee waan barbaadde hojjettee addunyaatti gurgurachuu dandeessa. Asitti qaxaranii sii kaffalu. By the way, kaampanoonni gurguddaa amma jiran. Amma bilbila akka jirutti Ameerikaa keessaa kan deebisu namicha isa Indiyaarra jirudha. Akka jirutti aksentii warra Indiyaa dhageessaati. Bilbila baay'ee intinii ma godhaniiru miti amma namni akka intinii godhanii gaaffii hundumaa maashinii masii deebisa. Nama barbaadde yoo ta'e gara namaatti qulqulleessitee si dabarsite maashiniin maal akka itti barbaadu dipaartimentii kamitti haasa'u akka itti barbaadu. Dhattee nama bira yeroo itti geessu eenyudha?
namicha indii jiruudha. Siigalee sababii afaan danda'aniif achi ta'anii isaan hojjetaa jiru qaxaramanii. Hojiin Ameerikaa keessaruu addunyaarra tamsa'aa jechuudha. Kana gochuu dandeenya nuyi gochuu dandeenya. Gara sanatti upgrade of gochuu, gara sanatti of guddisuudha malee dhaquu dandeenya jechuudha. Amma kaampanoota gurguddaa irra jiran ilaali. Amaazoniin fudhadhu. Trillion company. Alibaba fudhadhu. JD.com fudhadhu. eBay fudhadhu. Amma horii gurguddaan warri irra jiru e-commerceedha. Akka jirutti. E-commerce kana moo eessa taa'ee hojjetan biyya hundumaa taa'ee hojjechuu danda'a. Leensi cuukkoo amma nuni social media irratti promotii godhe. Bilbilli keenya banaadha. Anytime namni bilbila hin kaafti hojiidha sababa ta'eef. Eessadha maal kana barbaaddu hin naqa. Yerichatu yeroo qaamaan dhaqxu miti. Akkasan miti. Hojii hojjechuudhaafis maaliifis. Namoota qaamaan hin agarre hojii hojjettee kan akka fuudhanii beekun. Qaamaan hin agarre. Na ajajanii na hojjedhee na ergee fi amma fakkeenyaaf addanatti maakiyaatoo waamannee dhuguu dandeenya. Addanatti eenyaan. Akkasiin godha mana koo jallee qooda jira. Namni waammadhaaf fidanii sitti naa kennanis. Kana hojii. Hojiin kun amma Ameerikaa keessatti guutuu amma namni reestooraantii dhaquu dhiiseera keessumatti COVID booddee. Reestooraantii dhaquu dhiiseera, kaaffee buna bitachuu dhaquu dhiiseera, shaappii gochuu dhaqee dhiiseera. Waan hundu hamma konkolaataatti. Konkolaataa mana teessee ilaaltee maal gooti fidda fuuldura mana kee dhufanii sii dhaabu. Kana jechuun uffata onlaayinii bitanna. Waan hundumaa uffattee ilaalta siin taane hin deebifta. Ka biraanti ni goota. Saayizii kee mobeetta saayizii kee wallaaluun garuu rakkoo hin qabu siin taane hin deebifta. Wanti hundumtuu akkas ta'eera. Amaazonii irratti hojjechaa tureen hamma yeroo dhiyootti hojjetoota gara 30 Ameerikaa keessatti kanan qaxare. Takkaan agarreeni onlaayinii interviyuu godhe galgala yeroo hundumaa miitii qabna. Ganama yeroo isaan hojii jalqaban miitii qabna. Akkamittiin akka isaan hojjetan hundumaa nan to'adha. Bayisa goonaa hojjetu turan. Shaagoleen hojjetu gara kanatti of fiduutu nurra jira. Filipiinsi keessa hojjetoonni koo waan si dinquu dafinoo yeroo dhufnu attami guyyaan kee attami yeroo wiikendiin akkam ture yeroo jennu ankan koo yeroon itti immoo ana caalaa achi keessa taa'anii waa'ee Ameerikaadhaa beeku. Mucaa koo iddoo akkasittiin geesse yeroo dhufu beenna kana jiramni sana jiramni kana jiramni. Kana taphateera mucaan beeku. Tokko tokkoon beeku. Nus gara sanatti yoo guddannee as teenyee hojii addunyaa kanarra jiru kamiin iyyuu hojjechuu dandeenya jechuudha. Dargaggoo keenya keessatti yaaduutu irraa gaaf tokko nama tokkotu haasaansaa jiramti nama si tuffachaa si taasisu yookaan immoo kanan beeku jedheetu biyya alaa baay'ee akka lafa guddaa turtu yaa'eetu natti taasisa. Guyyaa 2-3 nan dabarse. Gaafa sadaffaa kaampaaniin keessaan jedhee akkas keessan jechuudha. Biyya kam jirtaan jedhee yeroo inni natti himu Google Maap irra jiran. Google Maap beekta. Biyya sana dhaqee kaampaanii sana dhaqee waajjira sana dhaqee tanii iskiriinshaatii godheen qe'ee kana keessa jirta kaabbee deemuun keessa. Hinnee miti. Akkamitti bartee? Eessaan argitee? Exactly namni sun odeeffannoo sirrii si laateenaan akkamitti bira miisu. Akkasidha jechuurra maalan godhee kaaseeramni maqaa kaampaanichaa biildingii achi jiru wantoota jiran hundumaa 3Dhaan godhee naannessee suura kaaseetanii iskiriinshaatii godheen ergeef. Addana keessa jirta kaabbeen bashannan ta'u akkasumas. Akkamittiin yeroo tokko addanuma taa'een qodaa achi jiru qodaa akkasii beeka gati sanaan ilaalaa jirti. Wantoota barbaadu weebsaayitoota jiran irra jiramti nama sii fidee dhufu yookaan immoo ijoollee hiriyoota kootiin kana naa bitaa meedee liinkiin barbaadu ergee gatii isaa cheekii godhanii akkamitti argatteti istooriin akkasii addanaan jiru iddoo akka kanaa jiran dhugaa hojjechuudhaaf. Kana hundumaa maaliif haasofne dargaggoonni viidiyoo kana ilaalan yoo jiraatanii
inni ilaalu immoo jedhee kan adda addaa hojiin irraa akka keenya irra jira. Laaptooppii keenya irra jira. Tariitii amman kana booddee waaqayyo na gargaara nan qacara malee hin qacaramu. Yes. Gara sanaatti dhufeera. Eenyu bira qacaramee hojjetu. Paartinarii ta'ee hojjechuu nan danda'a. Paartaayimii hojjechuu nan danda'a. Garuu qacaramee ganama sa'aatii 2tti galee sa'aatii 12tti 11 walakkaatti hin bahu jira. Poozishinii guddaa irra taa'ee birrii gaarii argachuu danda'u dhiiseedha. Dhiyoo kana jechuudha. Kun maaliif hojjechuun qaba nama ta'uun qaba. Fiiguun qaba. Waan baay'ee keessa galuun qaba deeggartiin murteesseef. Yeroo an dhama'uti waaqayyo ani kadhadhu simmoo na gargaara. Kanaaf hojiin maaltu jira? Wanti firiin maaltu jira? Uummata Oromoo keessa qaawwu jiru maayinni karaa banaa wantoota kun amma haasa'aa oolle yeroo tokko ijoolleen maaf hojii yaaduun itti haa hojjetan abbaan hojjechuu barbaadu hojjechuu danda'a. Diyaaspooraan dhufus eessa akka buufatu hin beeku. Hiriyaa masaasa beekutti dawwalaa dhufa. Yookaan fira saasa kutaa biyyaa jirutti dawwalaa dhufa. Isaan immoo lafa geessan hin beekan. Namatti gastaasii kan yookaan namatti fidee yookaan onlaayinii agarra. Hundumtummaa beekee onlaayinii isin ilaalu diyaaspooraan hin jiru. Jiraanti beeksisuma gaarii tokko hojjetame isin bashannansiifnaa bashannanuu barbaadanii lafa bashannanaa biyya keessa jiru eessa dhaquu barbaaddu jedhee namni irratti hojjetu hin jiru. Amma bituu eejensii amantee duukaa deemtu qabda ammatti. Reeriidha baay'ee. Bashannanuu barbaadu jechuudha. Tarii namni Bishooftuu dhaqee haroowwan achi jiranii riizoortii achi jirutti riilaaksii gochuu barbaadu. Yookaan Oromiyaa keessa wancii dhaquu barbaada ta'a. Yookaan immoo gara kibbaatti gadi bu'ee ilaaluu barbaada ta'a. Eenyu wajjinan deemaa jedha. Makiinaa kireeffamu eessaan argadhaa jedha. Wantootuma kanarratti illee hojii hojjennee jiraachuu danda'a tariiti. Dhaabbileen nuun hojjenneerra nuun akkasidha. Garuu ba'ee wanti beekamee jiru. Diramti cabsee dhufee wanti addana jira jennu. Dargaggoonni baay'een immoo kanarra galan carraa hojii banaan jiru. Namoonni investii gochuu barbaadu jiru amma haala taa'e. Baay'eedha. Birrii walitti qabee maalii hojjedhaa akkamittiin hojjedhaa jiru jira. Isuma kana mijeessanii mee kana goona yoo jedhame dhufeerratti dhangalaasuu danda'a. Hojiin himee akkuma nuyi yaadnu hojii uummachuun waanuma complicated ta'e waan hin jirre tokko uumuu qofa miti yookaan immoo horii baay'ee miti. Amma kan keessan ilaali. Leensaa cuukkoo birrii miliyeenaan si gaafanne amma kun akaaya kaa'uu namni numa kaa'amini garuu yaadicha mana namaatti geessuu keessan eelsaa qoloo fudhadhu nama Ameerikaa dhaqundumtu isa baatee kan ana dabalate sii galee achi manni lafii namoonni keenya dhaqanii waa bibbitatan jira gaafa dhaqxus eelsaa qoloon achi jira. Akaayi nama kaa'uu danda'u koofte amma dubartiin kun miti garuu ilaali yaada ishee amma waama xinnoo irraa kaafne baay'ee guddifne biyya lafaa waliin ga'uu dandeenya jechuudha. Eelsaa qoloon akkuma Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa iddoo hundumaa akka inni dhaqaa jiru kan. Waama xinnoo fuunee guddifannee iddoo hundumaa waliin ga'uu dandeenya. Kanaaf callumannee teenyee feesbuukii keenyarraa oduu namaa arrabsoo namaa dhaggeeffataa ooluurraa feesbuukii kanarratti maalan hojjechuu danda'an. Feesbuukiin kun attamitti guyyaatti birrii 100 naaf fiduu danda'a. Jennee yoo yaadne waan guddaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Qajeelfama isaa beekanii, safuu hawaasaa beekanii jedhamti dhugaa jiru. Algooriizimii mataa isaa qaba. Miidiyaan callu binnee irratti hojjenna miti. Yeroo eegan irratti maxxansanii kontentii bareedaa wal fakkaataa tokko yoo fudhatanii deemanii amma namni hundumtu dijitaal miidiyaarra jira. Dijitaal miidiyaan immoo intarneetiin biyya kana keessa jira, harka keenyarra jira, lafa dhaqnee waayifaayiin jira, namni hundumtu taa'eetu ilaala. Taa'eetu ilaala. Tiiktaakii irratti yoo fooloowarsii baay'ee horate namni tokko dhaabbilee naannoo isaa jiru dhaqee isiniin beeksisee beeksisii jechuu danda'u. Ijoolleen tokko jiran ijoolleen Oromoo gara kanaatti dhufaa jiran hojii hojjetaa jiran baay'ee beekamtii horatanii biizinasii godhaa jiran jiru. Maatii kiristaanaa keessaas kamuu tura jira. Wal qeequu dandeenya, wal eekamuu dandeenya garuu isas immoo hubannoodhaan jaalalaan. Fakkeenyaaf Guddiseetii bira namoota namni bira taa'uun barbaadni fa'aa jiran. Fakkeenyaaf nama keessummaan yeroo darbee tokko fidee namni tokko akkamumatti bira teessifa nama namichi saafis Kiristoos du'eera. Gaaf tokko dogoggoree malee inni nama nagaadha.
bira taa'eetan jaalalaan wajjin dubbadheetan sirreessa. Akka sanatti ol sirreessuu dandeenya. Hojiin bal'aadha marsaalee hawaasaa irratti, miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaan nu barbaachisa ammayyaa. Miidiyaa guddaan kan jedhamte waanan jedhuu barbaadu fidde ga'aadha miidiyaan nuyi qabnu isa jedhu. Miidiyaan nu qabnu namoota dhuunfaatiin hoogganama. Namooti dhuunfaa kun immoo waan kan mataa isaanii qabu baay'inaan. Kana jechuun yookaan waldaadhaa yookaan immoo miidiyaan afaan Oromoo yookaan immoo dhaabbata wayiitii yookaan sheer kampaaniidha. Isaan hundi sun immoo hojiiwwan wal fakkaataa hojjetu rakkoo siyaasaa wajjin rakkoo dinagdee wajjin akka barbaadan hiikkatanii ba'anii hojjetanii isuma kanaan immoo finfinneedhumaaf naannoo ishee duwwaa jala jedhanii yaadu hojii. Namni kutaa biyyaatti gadi bu'ee hojjetu hin jiru. Uummata sagodaa saganjallaa baadiyyaa keessa dhaqee namni hojjete hin jiru ammayyuu afaan Oromooti. Hin jiru. Amma fakkeenyaaf gabaasuma yeroo hojjetan dhaqu malee yookaan bu'aama tokko yeroo hojjetan dhaqu malee itti yaadanii baadiyyaadhuma keessa buufatee amma diraamaan wal duukaa hojjetan hin jiru. Jiramti jireenyinti baadiyyaa maal fakkaata? Akkas turee maabbeen amma yoo baadiyyaadhamne akkatti bishaan waraaban isa birri ijoollummaa keetti beektu amma akkasumatti waraabbatu bishaan okkotee matti waraabu jechuu dandeessa. Bishaan bu'aan gallee ammayyuu jechuu dandeessa lafa argitee dhufte irraa kaate. Ammayyuu namni itti lafa dhiqatu akkasitti mijeeffanne jechuu dandeessa. Tu baadiyyaa keessa galamee hojjetame garuu mootummaan wanta hojjetaa jiru hin beekaa. Aangaa'onni siyaasaa kun eddan jiruudha akkasidha jireenyi uummata keenyaa kana fakkaatadha jechuu danda'u. Kanaaf miidiyaanti kan biraa yoo dhufe tu baadiyyaarra deeme. Jiramti tu gadi bu'e akkamitti jirtu obbotu jedhee safuu amma miidiyaatti cabeera jennu kana gadi buunee uummata keessaa maal fakkaatatu jennee. Jiramti hin barbaadan namni immoo gaafa dhaqa itti tolas bal'aadha. Kallattii hundumaati. Amma yeroo kanatu gara Wallaggaatti gadi buute boqqolloo isheetiin jira beektaa. Bona hin namni addana jira. Amma iddoo biraa immoo garbuutu jira. Akkamitti oomishtan. Mana qotee bulaa sanaa lattee bira teessee iddoo isaan si keessumsiisanii wajjin injoo eegootee amantaa isaanii aadaa isaanii aannan ho'aa biraa dhugdee. Amma namni suma magaalaa keessa paastooraasii ta'ee faabrikaa itti fayyadamaa. Aannan itti naka jeelchifte. Miidiyaan amma kanaatti akka gadi bu'uun barbaada. Gita sanaan hin argamne gadi ta'e. Wanti baay'een keenya immoo waan hin jibbe siyaasumatti galagala. Kallattii hundumaatiin iji keenya maalirra jira? Siyaasarra jira. Utuu amma siyaasi keenya sirrate akka nuun barbaannu ta'e akka ani barbaadu akka ati barbaaddu akka sabi kaan barbaadu ta'e isa kaaniif immoo ammayyuu akka inni barbaadu ta'eera jechuu dandeenya. Hin taanee miti. Dheebuu qabu mitiire namoonni gaaffii qabu mitiire. Inni nuti barbaadamu amma ta'u dhufee kan biraa immoo naan taane kan jedhus jira. Of course inni yeroo hundumaati. Sirrateen Inni yeroo hundumaati. Inni barbaadamu ta'u dhufee lakkanu kan hin barbaadu kan biraa naaf argu kan jedhus immoo inuma jiraata. Sun hundumtuutu sirratti gaafichi as deebinu manni keenya duwwaa ta'uu danda'a. Yookaan immoo gaaffii kan biraatiin immoo duwwaa ta'uu danda'a. Kanaaf gita sanaatiin utuu miidiyaan dhufee utuu irratti hojjetame safuu waldaa kiristaanaa keessa jiru safuu tajaajiltoota bira jiru dhugaa isaan bira jiru lallaboota luboota waldootii kiristaanaa aadaa waaqeffannaa jiru hundumaa irratti otoo hojjetameeti gaa'ela irratti maatii irratti jiramtii daa'imman irratti dargaggoota irratti utuu gadi bu'ame hojii bal'aa jira. Amma egaa miidiyaa keessa turree gara dhumaattis fidaan jira. Ati immoo nama miidiyaatii waan biyyattii keessa jiru amma tokko beekte deeman yaada. Amma Oromoon baala gizeedha. Ani hin jaallu jechichanii wayis. Sababiin hin jaallanneef yeroo baala gizee taatu waan si'a tokkotti dhuftee deebitee immoo irraa buutuudha. Akkas ta'uun irra hin jiru. Poziishinii isaa qabatee yeroo hundumaa iddooma sana jiraachuutu irra Oromoon jedhee namanan iddoo maluuf. Garuu akkas jedhu warrimti keenyaas yaa nu baala gizeedha jedhanii intinii tokko tokko nan arga. Warri kaan immoo warruma kaantu immoo jedhaa jedhu. Inni kun attami. Waan baay'eetu jira beektaa isa kana. Ilmi daarii dhugee fi immoo abbaan daarii dhugee fi ilmi afaan inni nyaata.
Kan daadhii sana dhugee jiraachuu danda'a. Kan wanticha dhandhame yookaan baaduu sana dhugee mi'eeffate jiraachuu danda'a. Inni kan garuu afaan hin mi'aamu. Jiramti. Isa kana dhugaati. Jechi baala bijeetti kuni an Finfinnee keessa jiraachaa ture bara wayyaaniin bitus. Gizee la kullu jedhu jarri immoo. Bara sanis akkas jedhamaanii ture. Yeroon kan isaaniiti yerootu kennee fi hundumaayyuu jedhanii waan baay'ee jechaa turan. Matu boru gartuu wayii dhufees isaaniinis abbaa yeroo jechuun. Abbaa yeroo jedhamee garuu uummati Oromoo baay'ee isaatu rakkina keessa jira. Baay'ee isaatu beela keessa jira. Kana wanta nuti sun baay'ee isaatu dheebuu keessa jira. Baay'ee isaatu ba'ee galuu sodaata. Baay'ee isaatu rakkata. Dhugaa dubbachuudhaaf nuuni wal'aansoo baqamnee fi eeggannee ma jiran. Isin gara keessatti roobu. Ani lammaffaa immoo yoo dhufe hamma yeroodhaan qabatee roobe lolaatee sokka waa lalisiisu waa marguu hin danda'u waa biqilchuu hin danda'u waqtii isaa eeggatee seeraan qotamee itti qophaa'amee yoo dhufeti wanta faca'ee sanarratti roobeetu magarsa malee utuun yaali yoo dhufee roobe maal godha annuma kora tokkorsee deema malee. Walii wajjin yoo ta'e sitti tola. Wal faana yoo roobe. Wal faana yoo ta'e. Yoo roobeeti hiika qaba malee badhaadhuma tokko hiika qaba. Biyyoonni gurguddatan jireenya kanaaf baalaansii godhuu yaalu. Jireenya uummata isaanii. Yoo akkas ta'uu baatee namoota muraasa duwwaa yoo ta'e nagaan ta'uu hin danda'u miidhaa ta'a. Kanaafitu amma dandeetti baalaansii godhu. Amma biyyaan keessa ture Awustiraaliyaanii namni hojii dhabeeyyuu waan uffata isaa, kiraayii mana isaa, nyaata isaa, jireenya isaaf kan barbaachisu. Sadaqee laga jedhee hin taane, sadaqee gadi bu'aa hin taane, jireenya miidil kilaasii waan ta'utu kennuuf. Manumatti sii kaffalu. Biyya kana garuu amma waggoota murtaa'e dura gartuu sadii ture. Looriin jira, miidiliin jira. Miidiliin jira biyya kana. Ture. Okay. Ture. Anturuma saayuu na dinqeenaan. Iyyaadun ture keettiin godaa fi gubbaa maduwwaa. Ture. Ishee. Amma garuu hin jiru. Yookaan biyyoo nyaataa yookaan gubbaa sanaa. Bakka inni addanaa ol ka'uudhaa fi gidiraa baay'ee argina. Kan jiru hundi amma gajjallaa sana jirra. Obsaguun hin barbaachisu. Kan immoo baay'ee marraaf immoo akka ta'u wallaalee akka barbaade ta'aa jirus jira. Uummati keenya egaa tokko tokko hirrumaatti dammaqee tokko tokko gatiitti baasee iyyuu argina fe'e si gaddisiisa waamati kaasuu dandeessu waamati dhiisuuf dubbachuu isaa dandeessu ulfaata warri qabsoo mirga dhufe kanatti taayitaa dhufe kanatti gatii baasan miilirraa citee harkirraa citee mana hidhaatti gidiraa argaa turan baay'een isaanii tarii ammayyuu sanuma keessa jiru ta'uu danda'a. Kanneen biraa immoo yeroo sana iyyuu lafa namni jiru iyyuu kan hin beekne har'amootti bashaa jiru ta'a. Jireenyi kun wal'aansuun ishee siin galu. Kanaaf abbaa yerootii yoo jenne hubannaadhaan itti fayyadamuun gaariidha. Abbaa yeroos ta'uu nurra hin jiru. Iddoodhuma itti fufiinsaan guddataa deemu. Waan mul'attee baddu wayii akka nu jalaan taane. Dhugaa dubbachuuf yeroo sanas wal'aansoo maqamee abbaa barbaanne wanta barbaanne gaaffii san gaafatan deebisnee fi jiraachaa turre. Boris abbaan barbaade akkuma sanatti mirga keenya falmannee dhugaa keenya qabannee waaqeffachaatti bu'u. Malee abaluu dhufee abaluu deemee waan tokkoyyuu. Akkasuma turara. Warra jiran wajjinis yoo wal arginee wajjin hojjenne akka boru itti gaafatamuun jennetti dhugaa jiru hojjennu. Ilma namaatiif hojjenna malee abaluu koof jennamti. Ilma namaatiif. Ilma namaatiif gatii hojjetanii fi Awustiraaliyaatti akka ilma namaa tokkotti tiriitii godhamtee dhufte. Tajaajila koo nama isaaniin walqixxee naa kennanana. Nama tokko jedhamte. Lubbuudha gadi ta'eef ilma namaa sababa taateef malee achii dhuftee gurraachadhaa akkasidhaa jedhamte miti. Ilma namaa jedhee namni si kabajee amma argetti ilma namaa gootee tajaajilta. Akkanatti yaaduu qaba. Baay'ee bareeda. Gara dhumaatti fidaa irraa gammee maalirratti ta'eennu? Kana booddee amma waan dinqii gaafsita kana booddee nan qaxara malee hin qaxaramu jettee yeroo dheeraa qaxaramtee hojjettee inni qaxaramuu jechuun gadheedha jechuu miti garuu immoo gara sanatti of fidaa irraatti baay'ee dinqiidha inni. Kabiraa maalirratti ta'eennu? Egaa dhugaa dubbachuuf amma
galii kanan qabaa sanan qabaa humni akkasii san akkasii waan hin jedhu waaqayyoon baay'ee nama nadhaa har'a jiraachuu har'a hojjechuu har'a waanan gochuutta nama utuun kana godheera ta'e akkam jedhuun barbaadu bora yeroo laftina jalaa deemu yeroo waaqni koo gabaabbatu yeroo humna dhabu utuun kana godheera ta'e jechuun barbaadu waanan gochuu qabu har'aan gochuu barbaada kanaaf amma kanan akkas jedheefi humna hin qabuun dandeettii hin qabuun beekumsa hin qabuun dhugaa naaf galee tokko dhugaa namoota bira jiru tokko namootaaf dhiyeessuun barbaada. Miidiyaa irratti namni kamiyyuu yoo dhufe kallattii adda addaatiin nan hojjedhe yoo jedhe gorsuun barbaada. Gara fuulduraatti miidiyaa mataa koo nan bana hin jedhu. Kan namoonni tokko gara miidiyaa mataa koo banuutti hin deemaa yeroo yoo si eeyyame humni kee achi ga'e yoo eeyyame namoota wajjin jirtu wajjin taatee hojjechuu dandeessa. Miidiyaa mataa koo miti. Miidiyaa uummataaf ta'u namoota beekumsa qaban, ogummaa qaban, hojii qaban, kaayyoo wal fakkaataa yoo qaban walii galuu wajjin gara sanaatti dhufuu nan danda'a. Ammaaf garuu namoonni sagantaa kana ilaalan Buddusee TV sabiskiraayibii yoo godhan bilbilanii jabaadhaa yoo jedhan dhugaa dubbachuuf ijoollee amma naa wajjin hojjetaa jiranii hojiidhuma irratti wal barre. Wanta itti ija jabaadhaa hojjechaa jiru. Gulaalli isaa raaf kakyaan inaan hojjedha. Viidiyoo waraabamu sana kan giraafiksii sana hojjetu ijoollee mana wajjin hojjechaa ture tola naa hojjetu. Waraabbii isaa ijoollee viidiyoo naa waraaban nama lama isaaniif ammanii kan istuudiyoo kaffala malee isaaniif kaffalee hin beeku. Garuu tiraanspoortii baasan yeroo isaanii baasan jaalala dhasu. Hojii kana deeggaruu isaaniiti mul'ata kana deeggaruu isaaniiti malee waan biraa miti. Boriftaan waaqayyo harka koo guutuu yoo godhe gara sanaatti nan dhufa. Amma wantichi of danda'u. Namni baay'een sagantaa kana ilaaltanii kana hojjechuun barbaada garuu kana hin qabu sana hin qabu yoo jettanii utuu isin guyyaa eegdanii mul'ati keessan sun iyyuu expire godha. Yookaan immoo kaayyoo isin hojjettanii sun namni kan biraa filata. Kaleessa deebisnee fiduu hin dandeenyu. Kanaaf amma maal qabdu? Maal harka keessan irra jira? Maal hojjechuu barbaaddu? Maaltu harka keessan irra jira? Hojii kamiyyuu haa ta'u, mul'ata kamiyyuu haa ta'u maal gootan isin? Buddusee TV irratti yoo ilaaltanii kanan dura namoonni marsaalee miidiyaa garaagaraa irratti nameeftanii yoo jiraatanii waa tokko hojjechuu hin danda'u laata gurbaan hundinaatiif taa'adha. Dhumarratti waan jettu qabdaa? Dhumarratti waan hin jedhu saba kanaaf ammayyaa abdiin jira. Waaqayyo bira eessayyoota hin taane Kiristoos bira abdiin jira. Abdiin keenya kun immoo qabatamaadha. An abdiin siyaasaan jedhamti, abdii dinagdeen jedhamti, abdii waan biraati miti. Abdii qabu. Ilmi namaa waan hundumaa caalaa abdiidhaan jiraata. Nyaachuuf iyyuu farankaan boorsaa isaa keessa jiru waan barbaadu dhaqeenaan argadadee abdatee deema. Yaadeen gaddantanii tokko tuun ilaaluun namni abdii malee sekeendii sadii duwwaa jiraata. Abdiin qabu. Isa booddeen du'a. Kanaafiyyuu eessayyuu jiraadha, haala kam keessayyuu jiraadha, biyya hambaa, biyya keessa, dukkana keessa, qixa kamiyyuu jiraadha waan hin jedhu abdiin qote. Abdiin jira. Bor guyyaa haadha jedhama. Guyyaa waaqayyo fide isaa akkanatti immoo itti gammadan ilaalcha godha. Jecha tokkoon jaalladha. Yeroo kadhannaa abbaa keenyaa kadhannu biddeena keenya irraa nu kenneen. Biddeena keenya irraa nu kenneera taanaan waa'ee boris isaa akka jira. Guyyichi waa'ee boris isaa dhiphatedha. Kana jechuun hiyyaasnu miti yookaan immoo keerlasii taanaa miti. Garuu darbannu dhiphisuun maalan godha eessaanan ba'a akkaman ta'a barbaachisu. Waaqayyo amanamaadha, abdii qabnaa, dukkanni amma nu keessa jiru, haalli rakkisaan amma nu keessa jiru hin darba. Akkuma isiniin jedhee waaqayyo gooftaan machaa naanna gargaara boriftaan hin argitu namoota qacaree jigaleeran ta'ee dhiitaroota kameramaanii konkolaachisaa iyyuu qacaree hojii gurguddaa hojjetanii yaada. Wanti hin danda'amne hin jiru. Wanti hin danda'amne hin jiru. Sababiin isaa har'a karaa jalqabeera gati ta'ee fi qixa sana hundumaa akkan ga'u abdiin qaba. Isan qaburra otoo hin taane isan amanaa dura dhaabadde kana. Carraa laachuu keef immoo na hojii siyaasa keef immoo na kabajjee na waamu keef immoo maqaa daawwattoota sagantaa kanaatiinis maqaa kootiinis jedhu sanbare guddaan si dhaggeeffadha. Kanarraa kanas immoo dhugaadha paastariin hojii baay'ee hojjechuu barbaada namoota ani yeroo dheeraa beekuu fi hojii wangeelaa jiran keessattuu immoo amanamummaadhaan qulqullummaadhaan deddeebi'an keessaa nama tokko of argachuu
Podcastii kana subscribe gochuun share gochuun hojii manaa guddaa miti. Isinittiin tole taanaan dhiisuu dandeessu. Garuu ergaasa namootaaf qooda. Waa'ee isaa waan gaarii dubbadhaa. Kabajaatti dhaggeeffadhaani. Waaqayyo si haa kabaju. Oh, thank you. Ulfaadha. Waaqayyo si haa eebbisu dhugaa. Anumtu waan baay'een sirraa baree. Dhaggeeffattoonni keenyas waan sirraa baay'ee sirraa baruudhaan yaada. Iddoo guddaatan si eega. Ganaa immoo waan baay'ee wajjin hojjenna. Waaqayyo si haa eebbisu. Ulfaadhu baay'ee yeroo keetiif. Kabajamii baay'ee. Yes. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Caffee Show maatii Caffee Show yeroo gammee wajjin qabaattanii yeroo baay'ee dinqii dhaleetan amana. Baay'ee karraa barattanii fi kaka'umsa guddaa akka gootanii baay'ee abdiin godha. Torban gaarii, torban eebbaa hunduma keessaniif haa ta'u, torban dhufu immoo keessummaa addaa qabannee isinii dhufna nu eegaa isiniin jenna eebbifamaa.